feesirri gidduu galee jechuudha. Gaafin itti aanu akkas jedha bari. Addunyaan barnootaa siif maali? Beektonni garaagaraa akkuma galeef akkuma hubate itti haasa'u. Ammoo nyaata tokkoyyuu amma nyaatte mi'aana nyaata sanaa dubbatta waan ta'eef. Kanaaf siif addunyaan barnootaa maali? Addunyaan barnootaa addunyaan itti bareeda. Dhalli namaa kun uumama appideet of godhaa deemudha beektaa. Appideet of hin gootu yoo ta'e yeroon daayinaamikiidha. Jijjiiramaadha jechaadha. Istaatik taatee hafta. Uumama istaaginaantii taatee haftaa jechaadha. Kanaaf ani addunyaan barnootaa addunyaan itti of bare, addunyaan itti waa bare, addunyaa guddaadha jechaadha addunyaan barnootaa. Yeroo baay'ee anaaf addunyaa barnootaa jechuun addunyaan itti sartifikeettii itti barbaadu digirii, maastarsii, PhD ta'uu danda'a. Addunyaa san keessatti argatan osoo hin taane addunyaatti of argatanidha addunyaan barnootaa. Of argachuu jechuun of beekuudha jechaadha. Eenyu akka taatee baruudha. Maaltu jechuun gatiin kee meeqa akka taatee baruudha. Gatiin nama biraa meeqa akka ta'e baruudhaaf galmi dhumaa barnootaa sartifikeettii as argattu osoo hin taane of argachuu natti fakkaata. Namni tokko immoo ofiisaa argatee jennaan gatii isaa beekaa jettee inni gatii isaa beeku immoo gatii namaa beekatti. Kanaaf addunyaa barnootaa keessatti gaafa waan baay'ee baruuf jennu ofii keenya argachuu wanti caalu hin jiru. Kanaaf addunyaa kanarratti nama bulchuun illee baay'ee akka salphaa ta'e of bulchuun garuu akka baay'ee ulfaataa ta'e kan beektonni baay'een nu kaasanii bariin of argatte jechuun boruu ofii keetiifis biyya keetiifis ollaa keetiif hiriyaa keetiifis akka taatu abdii guddaa qabna. Gameessa keenya barataa seeraa barii guddaa galatoomu jechaa gaafiin ittaanu hiriyaan kee eenyudha? Addunyaa irratti diina hin qabu. Dhala namaa keessaa jechaadha. Diinni anaaf ilaalcha hamaadha. Si galee? Maaliifan akkas jedhaa dhalli namaa uumama qaallee jennee kaanii mitiira? Uumama qaallee gaafa jennu booksiin isaa kun jechaadha uumama qaaliidha. I think I'm creationist ani tiyoorii uumama dhala namaa keessaa dhala namaa rabbi tuume kan jedhu nan amana. Dhala namaa rabbi tuume jechuun immoo rabbi dhala namaa kana bifa fakkeenya isaatiin uume. Booksiin kun jechuudha gaafa uumamu bifa fakkeenyummaa waaqayyootiin uumame. Fakkeenyummaa waaqayyoo immoo gaarummaadha, obsaa, wal danda'uudha, wal jaalachuudha. Si galee? Dhalli namaa immoo kaarakteriin immoo tolfamaadha malee uumamaa miti. Tolfamaadha. Innaa ilaalcha hamaan dhalli namaa adeemsa keessa divilooppii gochaa deemu waan dhalli namaa adeemsa keessa argateedha malee kaarakterii isaa uumamaa miti jechaadha. Kanaaf ilaalcha hamaa sana irraa jibbuu ni danda'a. Kanaaf dhalli namaa hundi hiriyaa kooti. Miiltoon kun immoo namoota yaada na fakkaatan, namoota yaada koo qooddatan, namoota yaada isaanii qooddadhu. Addunyaa yaada wal fakkaataa keessa warri jirru immoo miiltoo yaada kootii ta'uu danda'u. Kanaaf dhalli namaa hunduu hiriyaa kooti. Waan nama dinqisiisudha. Egaa hiriyaan kun lafa oolanii, waan wajjin oolanii. Atis kan jette nama tokko kan hiriyaa godhachuu dandeessu yaada isaaf ilaalcha isaarraa kaateetu malee. Saabjektii waan tokko irratti hundooftee miti jechuudha. Akka nu kaaftetti. Kana jechuun lafa dhugaan jiru yeroo hundaa nan jira. Lafa jaalalli jiru nan jira. Anammaarra hiriyaa kee ta'ee boru yoo yaada hamaa keessa jiraadhe yaada hamaa isa irraa na deebista malee yaada hamaa isa wajjin anatti firoomtu jechuudha. Kana jechuun iddoo dhugaan jiru, iddoo jaalalli jiru, iddoo obsi jiru, iddoo namummaan jiru hin jiraata. Malee boondii wayii hin qabdu jechuudha. As keessatti baay'ee Riidiitarmaandii gootee wanta ta'e inni hiriyaa kooti immoo innis hiriyaa kiyyaa miti jettee murteessuu hin qabdu jechuudha. Kana jechuun gammee har'a nama ilaalcha gaarii qabu nama kaayyoo isaatiif jiraatudha. Garuu gammee akka carraa ta'e biheevarii addaa divilooppii yoo godhe sababni gammee jibbuuf hin qabu jechaadha. Sababni isaa borullee gorfamee carraa deebi'ee gammee gaarii gammee qalleessaa ta'uu waan qabuuf jechaadha. Waa'ee dhala namaa waan lama qofa sirriitti dubbachuu hin danda'a. Dhalli namaa dhalateera, dhalli namaa ni du'a. Wantoota kana lamaan irraa achi kan wantoonni kan biraa wantoota tolfamaan yookiin sheepitti ta'ee wanta argamudha malee dhala namaatti wanta uumamaan itti fe'amee hin jiru jechaadha. Kanaaf dhala namaa waa'ee dhala namaa gidduun jechaadha keessattuu gidduun kun lama si galee gidduu du'aa fi gidduun jireenyaa kun bakka tilmaamuun baay'ee rakkisa waa'ee dhala namaa jechaadha. Kanaaf namni kaleessa gaarii ture boruu hamaa ta'uu danda'a. Namni har'a gaarii ta'es boruu hamaa ta'uu danda'a. Kanaaf dhala namaa amala isaati irraa jibbitan namummaa isaa irraa kaarakterii isaa irraa jibbita malee namummaa isaa irraa jibbitu jechaadha. Garee murtaa'aa hin qabdu jechuudha barii. Garee murtaa'aa hin qabdu. Inni kun hiriyaa kooti miti jettee kanatti jalqaba barii dirmaa gootu hin jiru jechuudha. Sababni isaas nama tokko ammoo wajjin jiraattu har'a yoo appirisheet goote borummoo deebitee riijeekti inti gochuu qabda jechuudha. Yaada isaa. Malee amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni dogoggora nuti yeroo tokko balleessineef waggaa baay'ee numa baatu.
namni akkuma ati jettee har'a seenaa gaarii hojjetee boru balleessuu danda'a. Isaarra balleessas boru sirreeffachuu danda'a. Kanaaf namni abdeet ta'uu qaba jechuudha. Jijjiiramuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee maaltu nama mudata beektaa asirratti gamme. Namoonni seenaa isaanii kaleessan yoo faarsan yoo namoota faarsan arga beektaa. Kaleessi seenaadha baay'ee. Har'i immoo guyyaa nuuf kennameedha. Boru immoo guyyaa biraati. Asarteen hin beeknu. Hojii abbaa qofti immoo jettee beektaa faranjii. Boru guyyaa biraati jecha har'a wajjin jiraanna. Kaleessas wajjin jiraanna darbeera. Kaleessa irraa si tilmaamuu ni danda'a garuu kaleessa keetiin si fudhachuus rijeektii gochuus hin danda'u. Har'a wajjin jiraachaa jirra. Har'a wajjin jiraachaa jirra. Yeroo ani si faana qabus yeroo har'aa kana malee yeroo kaleessa darbe darbeera argachuu hin danda'u deebisee. Boruuf immoo si faana gara argachuu hin danda'a. Yeroo baay'ee akka dhala namaatti keessumattuu akka biyyaattis jechaadha. Wanti daaleemaa ta'ee nu rakkisaa jiru paaraadoksii kaleessa kontirool gochuu dadhabnetu effeektii isaa har'a dhufee har'a nu jeeqaa jira jechaadha. Kaleessa wal tilmaamna, kaleessa wal komannaa, kaleessan wal abaarra. Dhalli namaa kaleessan wal tilmaamee har'aa fi boruu isaa yeroo barreessu agartaa jechaadha. Yeroo sadi qaba beekti dhalli namaa. Kaleessa har'aa fi boruu qaba. Fuuldura jechaadha. Kaleessi keenya sadi keessaa tokko. Waa'ee jireenya keenyaa tokko sadaffaadhaan murteessuun yeroo baay'ee dogongora natti fakkaataa jechaadha. Keessumattuu akka biyyaatti seenaan akka nuti waliin galle akka nuti yeroo hunda rakkina keessa jiraannu nu godhu isa kana natti fakkaata. Ammas afagaaffii keenya akkuma itti jira obboleessi keenyas